Magaalaa Adaamaatti kan argamu dhaabbanni diizaayinii faashinaayiti barattoota 100 damee kanaan barsiisaa ture. Bakka barsiiftonni, barattoonni fi maatiin isaanii akkasumas keessummoonni gara biroo argamanitti eebbiseera. Barumsi baay'ee gaarii ture. Yeetiinis baay'ee nu gargaarteetti. Sirriitti nu barsiistee carraa kan argadhee akka kanaatti argamee dorgommiif dhiyaachuu kottis baay'ee natti toleera. Baay'ee nutti ture. Shoortii tireeningii shoortiin fudhadhee ture kan ji'a 3-4 akkasiin fudhadhee hamma kanaatti akka kanatti baradhee carraa kanarra gahuu kootiif baay'ee natti toleera. Yeetiidhaanis galatoomachuu barbaade. Ji'a 4 gidduutti ogummaan mana kana gahu baay'ee hawwii kooti. Carraan kun waan hin danda'amnedha. Birrii kootiin illee hin baranne waaqayyo karaa isaanii isaan eebbisu jechuun barbaada. Carraan kun waan hin argamnedha. ባይ ሳንገለቴ ፈዳይቹን በርባዴ ያው የትምህርት አሰጣጡ በጣም ደስ የሚል ልክ እንደ ውጤቱ ነው ሌንጂ ጎቻን ደገረመ ገሬ ቆጲ ኡፈታ ጉርሜስኔት ፈየደሙን ከኒና ጀራን ሆጂጋጌሲቱን ሌንጂ ዲዛይኒ ፋሽናይቲ አዴት መወርቅ ባጫ ከኑማንስ ፍለተማ ተኡ ሂመኒ አንጋማት ለሚሌ ዲበሻኒ ኦጉማ አዳዳን ገሆምሴ ኦፊ ጨራ ኡመቹ ብረ ደርበኒ ጨሁምሳ ቤኩምሳፊ ኦጉማ ኬሰት ገሄ አከባህታን ቶልቹ ካሳን የቲ ፋሽን ዲዛይኒ erga hundeeffame barattoota leenjifamtoota baay'ee leenjisee hojii dhuunfaa isaanii uummatanii akka hojjetan gochaa kan turedha. Ammas isumarran jira. Oomishaalee adda addaa illee oomishna. Oomishni gaarmentiin keenya kan oomishu uffata aadaa, uffata seeraa, yuunifoormii jechuudha. Yuunifoormii warshaalee adda addaadhaaf hojjenna. Akkasumas tiishartii fi uffata adda addaa hojjennee gatii madaalawaadhaan uummata kennaaf dhiyeessaa jirra jechuudha. Gosa ogummaa kan nuti kenninu faashin diizaayinii, gaarment teeknooloojii fi xilfiidha. Ogummaa sadeen kanaan barattoota leenjifamtoota leenjisnee karaa hojiitti baay'inni isaanii karaa hojiitti seenaniiru jechuudha. Ogummaawwan kanneen biroo sadarkaa kolleejii ogummaa fi teeknikaatti kennamanis dabaluun leenjisaa damichaan jijjiirama lammiilee fi biyyaa keessatti caalatti bahachuun karoora gara fuula duraatti qabannedha jedhan. Faashin diizaayinii wanti adda isa godhu tokkoffaa leenjii qulqullina qabu kennina. Maaliif kanan dura leenjiftummaa irratti waggaa dheeraaf waan leenjiseef muuxannoo qaba waan ta'eef leenjistoota muuxannoo qaban jiru waan ta'eef leenjii qulqullina qabu kennina. Itti aansuudhaan immoo maagaa'oo yookiin COC kenninee ogummaa baratanii saniin milkaataa isaanii mirkaneessineeti kan karaa gabaatti kan galchinu jechuudha. Kan bira immoo gaarmentii qabna waan ta'eef piraaktikaalii achitti deemanii bakka piraaktisii godhan qabu waan ta'eef gaarmentii keenya irratti sirriitti oomisha irratti hundaa'anii salaalanii sirriitti ogummaa isaanii qulqulleessanii bahu waan ta'eef kanatu adda kan godhu. Karaa fuulduraa immoo karoorri keenya maalidha? Ogummaa faashin diizaayinii qofa osoo hin ta'in ogummaa teeknikaaf ogummaatti kan kennamanii akka qophii nyaataa, bareedummaa, meekaappii fa'aa itti daballee teeknikaaf ogummaa guddaa magaalaa keenya keessatti hojjechuuf karoora qabna. Waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti ogeessa ijaarsa dandeettii fi beekamtii dhaabbilee obbo Tasfaayee Hangaasuu saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniiru. Dhaabbanni leenjii diizaayinii faashinaayiti ogummaawwan hayyama itti argateen adeemsumaan bal'achaa gahee dhaloota ogummaan gahomsuu bahachaa jiruun fakkeenyummaan ka'aas ibsan. Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa sagantaalee leenjii inni irratti hojjetu keessaa inni tokko hojii gaarmentii, hojii diizaayiniiti. Kana keessa dhaabbanni yeetiin magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa hundeeffame irraa kaasee toora kanaan bu'aa guddaa buusaa jira, hojii guddaa hojjechaa jira. Bu'aa isaa keessaa eebbifamtooti guyyaa har'aa ragaa tokko kan nu ta'anidha. Leenjitootni eebbifaman bara of danda'utti hojii uummachuu fi ogummaa dabalataa horachuuf xiyyeeffachuu qabu jedhan. Leenjitoonni illee kan irratti xiyyeeffachuu qabnu eebbifamnee manatti galuun galma miti. Eebbifamnee karabaata hidhannee qaxaramuuf yaaluun galma miti. Ofii keenya interpreneurana taanee hojii uummannee of jalatti carraa hojii uumnee socho'uudhaaf qophii guddaa kutannoo guddaa yeroo itti gootanii jedhee yaada. Yoo kuni dide gurmaa'uudhaan karaa salphaadhaan gurmooftanii mootummaan waan isin gargaaruu danda'u gaafattanii maatiin keessan akkana bareedan isin faana dadhabaa turan kun waan isin gargaaruu danda'an gurmeeffattanii riisoorsii jiru walitti qabdanii carroomuudhaaf hojiitti bobba'uudhaaf
kutannoodhaan akka sochootan dhaamsa isinii dabarsaa.